Kacau leninu. Gaafa jimaataatti ga'e jimaata bakka afaan dadhabe. Of dadhabde jimaata. Ijoolleen dhukkubichi salphaadha naan jedhaniitu zim jedhanii mana dhiisanii deemu. Ani garuu xaxameen jira. Danda'u jechuudha. Anumtuu ofii kooti gaafan ka'ee alan baadhee yaalu jaartiin iyyuu ammanatti akkanatti hin deemtu. Kunoo akkanaan deema akkanaan foqoqee gara shintireetitti gaafan ba'u ol deebisuu nama nana. Daa'imtee deemtaa jechaadha. Nan daa'ima'ee gaafan daa'imuu madaddabu immoo bakka taa'ama koo kanaan foqoqee harka koo kanaanis foqoqee gara algaa kootitti deebi'ee nan ciise isaan booda bakka hojjechuu hin danda'u ciisuu hin danda'u garan itti deebi'uu wallaahi yoon kanatti hin ciisee kun na guba garaan koo sila garaa namaa miti bishaanidha waan ta'eef sila hin dhangala'u. Garaa namummaan qabu jechuudha. Garaa dhalootaa kee abba'ee garaa biraa bishaanitti jijjiiran. Kazaa waan an godhu nabee gaafa waan an godhu wallaaluun tiradheen waaqayyo na gargaari. Har'a akkuma fedha keenya godhe karaan booda garuu har'an fayyutaanaan galeen qorichan dhugaadha. Jiraadhu carraa kanaan jiraatu. Qoricha maalii? Qorichuma nama ajjeesuun bitadhee dhuga baqa. Nan du'aati? Carraa akka kanaan jiraachuun barbaada. Namni yoo gara kanaan boqotu dhukkube gara kanatti boqota. Hangaran itti boqodhu hin qabu. Dudda koo duwwaadha ture. Duddi koo immoo isa hunda dhukkube. Bakka furmaatan dhalee kanaan booda asin dhufee asitti waaqayyo sana eebbisuu isaanis warra achi jiraatan sun na gargaaranii. Bishaan fasii obaasa turan arginu. Bakka yeroo ciisu sana an addunyaa dukkanaa keessa jira malee addunyaa ifaa keessa jiru. Kanaan booda isinaa kadhattanii ergasiin booda akkuma riyyaa kun ol jedhee deeme waan an uffadheen deeme. Surree miti jechuudha. Wayyaa immoo wanta hamma na ga'u natti siqeennaan na guba. Harka koo kanaan yoon akkana godhe malee wayyaan natti siqeennaan abidda caala na bobeessa. Sababiin isaa garaan koo bishaan waan ta'eef hin danda'u. Kunis na gubaa duddi koo immoo luqqa'eera waan ta'eef na gubannis. Waan an godhu hin qabu dukkana keessa yoon taa'ellee rakkoo hin qabu garuu gaafa namni natti dhufu dirqama uffachuu hin qaba. Ijoolleen na ilaalu dhufu dirqama amma ijoolleen sun na biraa deemanitti nan boo'a. Sababiin isaan na guba akkatti wayyaa ofirraa fuudhu hin qabu waan ta'eef. Yoorri irra fayyaa qabdi arguu qaba. Barri ati jiraattu bara foqoxxu bara daa'imtu hin ta'in. Fayyaan kee ammaa kun fayyaa eegamaa fayyaa dhaabbataa siif haa ta'u. Warri waan fayyaa taataniif gammaddan galata jabaa isaa gara keessa barachaa gajjettee deemtaa in foqoxxallee turte gaafa dhuftellee baay'ee si dhukkubaa ture. Ndaawum achitti namoonni bishaan fasiilachaa turanii gaafa achi deebinuu gaafa asitti sagalee xumurree si kadhachuu geenyu si kadhannee mee gaafa sana waaqayyo maal jedhee akkamitti feetanii? Ani gaafichuma sin ol ka'e jettanii nan soraadha garuu xiqqoo utuun dhaabadhee boqodhee nan dhiqoo kun dafee naan diriiru waan ta'eef deemsan danda'u waan ta'eef xiqqoo sin dhaggeeffadheera sababiin isaa deemu waan hin dandeenye leelii. Kaza erguman dhufee kun adda nagee waan takka bishaan wayii tokkotu kana kootti namni. Waaw! Istiqlaateeffadhaa kan bareechaa jiru. Waan takka bishaan wayii tokkotu kana koo keessatti namne. Deemmoo isa caalaatti yeroo ciisime addana naan jettan san guutummaan guutuutti bakka namni kun nagaama ta'e. Waaw! Kafata kuma lama kuda ja'a kana rifeerii baattee mana qoricharra naannoftu ergamaan du'aaf dhukkuba baraa hamaa si oolchu naannoo keetti ramadameera. Sagalee jabaan harka kee mirgaaraas ani ooleera jedha yaati. Uffata uffachuu hin dandeessu. Har'a garuu kun akkuma riyyaa kee surreeffattee jirta. Mee maaltu sitti dhaga'ama? Ani waanan isaan godhu hin qabu waaqa kanaafi sila isanarraa akkanatti sin gidduu dhaabbadhee akka kanatti akka riyyaa koo ol jedhee dhugaa ba'u miti yoona biyyeen lafa kanaa na yaaddeetti turte
Garuu utuu san ta'in utuu murtoo kan ofirratti hin fudhatin Waaqayyo isa iji isaa dafee na arge al tokko sabni kun Waaqayyo. Gaafa sana utuu Waaqa si nagarre ta'e utuu fayyine ta'e murtoo kennumaa galtee of ajjeesu. Bishooftuun galaa foqoqee galu bishooftuudhumaan deema isaan booddee bakka murtoo mataa koon fudhadhannaan dadhabii waan ta'eef carraa jiraachuun natti ulfaate akka sanatti isin argitanitti waan ta'eef gad jedhee yoo deeme amma ganaa gaafa algaarra dhaqu kana koo gargar xaxaxaxaxna jedha ganaa hiikee ammoo algaatti ol ba'uun na rakkisaa. Isa keessaa immoo duddida ollan jedhu gannan jedhu kalee koon danda'u garaa koon danda'u lafan itti nan dhaqoo keessaa lafan itti boqodhu sababiin isaa murtoo na fudhachiise. Isinis immoo gaafa naa kadhattani kun hojii seexanaati footoo keetu mana xonqolaa jira sababii kanaafi naan jettan achis biyyaas immoo naa kadhachiisanii jennaan footoo keetu iddoo biraa jira gaafa footoo keessanarra dhaqanii harka kaan ati immoo addanaa xaxamtaa naan jedhe. Inni achi akka jedhe inni asis akka jedhe. Asis iddoo lammaanuuti. Waaqayyo meeqa? Kan isaan hojjetu baay'ee. Hallelujah. Miirra gajjattanii sun dandeessa kaamu. Akkam barbaadeettu taalaan olee. Dhugaa taalaan olee. Hallelujah. Galateeffadha Waaqayyo. Bara jiraattan utaalaa. Meri utaalaa oltanam fayyaan kee guutuu siifate. Nasirramee gajjee hojjetu nu agarsiiska. Eeyyeen. Meetaan immoo ni ilaala akka dandeessu. Amen. Hallelujah. Akka kee kaafatu. Taa'ee bakka. So bara jiraattu. Wanti iriyaa biraa si deebisuuf sirratti hojjetamu karaa harka diinaa karaa seexana waan godhamu humna dhiiga oolichaatiin sirraa kaaseera. Sagalee jabaadhaan narratti hin ta'u jedhaa yaati. Baay'ee gammadeera Waaqayyo obboleettii xaxamtu miilli xaxamaa harki xaxamaa kaleen duddii waan hunduu fayyaa kan hin taane. Roobii darbee guyyaa fayyinaa ture roobiin guyyaa fayyinaa ture Waaqayyo irraa hiikee namoonni gaafa sana jiran ragaadha har'a garuu fayyadamuu gidduu dhaabattee mi'a takka waa ishee eeggata bareedanii baadhaa jabeessaati.